iftita kana barre Waan amma godhaa jirtu kan osoo waan kana hin goone silaa prograama kana asitti dhaabdee akka nama foon keetii tokkotti murtiidhaan keessaan na dubbiftee natti tola. Osoo waan kana hin goone siin gaafadhe haya jechuu fi haya jechuu dhabuun kee mirga keeti. Osoo waan kana hin goone silaa prograama asirratti gartee harkasii ol qabsiisanii wanni jechuu fi kana osoo hin goone dura filannaa keetiin waan feete godhuu dandeessa murtii. Osoo anaa wajji tara takka mari'attee haasoytee natti tola. Yoo siifin kan na jettees mirga keeti. Yoo siifin kan na jettees anaafuma rakkoon qabu ani deebiin annachiinillee si deebisu Hamza. Waan feete naa deebisi. Yoo haya naan jettees si bira jirti murtii na dhagaye. Sun haya siin jaa Hamza na dhaggeeffadhu ani uumaa barbaadee amantii kana keessa hin baane. Annama bareedaa naa barbaada hin baanu lakki. Mana bareedaa kana keessa hin jiran waan tokko naa hubadha Mubaarik awwale sheekha waan tokko naa hubadha ishee. Ani waan tokko namarra ree akkaan dhufe waan hin jeen namni murtiitu kiristaana ta'eettanii akka ilmaan raggaasatti ilillii takka naa kan tayyoo as jala jiraattan bolookiin isin godha kan hin argin waaqayyoo isin gaafataan jee. Completely amantii tanaan jijjiirrachuu barbaada. Maaliif? Ani murtii waan tana murtii kiyya akka islaamas sin gaafadhe. Akka islaamummas sin gaafadhe. Akka nama foon keetittiin si gaafadhe. Akka nama gartee harargee teetittiin si gaafadhe. Waan takkatanii keessaan sitti haasa'uutu jira. Akka oromummaattiin si gaafatadhe. Oromummaa keessaa akka nama foon kiyyattiin si gaafatadhe. Waan takkittii tana osoo asirratti waa takka hin goone daqiiqaa muraasa keessaan naaf ni kan ni ta'ana. Yosef in kan nujetes mirga qabda. Yosef in kan nujetes mirga butuh. Asman taatu machi gara achi khoti wal dubbise yoo fet. Akarma taa'ee dubbisuun hin danda'u dhiifa manaa godhan ni gaafadha qoy dura warra asirra jiran namoota guddaa jira. Taa'imii fudhannee wajji haasoo. Hamza, where are you Hamza? Hamza. Murti guuto. Waan Ustaaz Hamzaan je godi akkana akka obboleessatti si gaafadhe malee akka amantiitti miti. Akka Hamzaa islaamummaatti miti. Akkana caalaa yeroo goggoogu oromummaatti si gaafadhe. Murtii keenya bakka yeroo. Sheeka isinillee lolta illoolina wanni lolaan godhamaan jirtu obsaa fi isinis. Ani waan inni isinirraa barbaadu na dhaggeeffadha. Filannoo xiyya filadheetiin isin dhufee namarraa homaan barbaadu hin jee namni wanni inni naa himoo jiraate at least I respect him because Hamzaan kun ilaalchi inni amantii keessatti qabu ilaalchi inni itti yaada si ibsu xiqqoo like akka warra mormaa fi harka namarraa muraa jiru kanaa miti si galame guyyaa har'aan tana Hamzaa waan ta'e si himume ijoolleen raggaasaa amantii pirootestaantii keessaa dhuftee abdii raggaasaa furii waajjira bulchiinsaa gama duubaatiin charchii kireeffatee qaba ture charchii kanatti maal godhe Khiraan mana itti qaaloofnaan cufee gara islaamummaa dhufe. Islaamummaatti dhufee yoo maal ta'e guyyaa sadaffaa fatwaa godhuu eegale. Humaan janneen ni callifne. Guyyaa afuraffaadhaa sujuuda qaba. Humaan janneen ni callifne. Guyyaa shanaffaadhaa amantii pirootestaantii xarrabsuu eegale. Dukkana keessaa hin bee. Dukkanni inni keessaa bee. Mana kiraa itti dukkanaa isaan keessaa. Warri kana goosisu jiru. Ustaaza ulamaa ida maqaadhaaf taa'eetii ilaala aniin kun ani kanin amantii muslimaa kalee arreeyoon arra keessaa bee already akka naa hubatta wanni hin barbaadu nama kuma jaan kun amantii muslimaa keessaa bee borjumaata yookaan qadaamee yookaan oodii gaafan amantii islaamaa arrabsu wabiin kiyya maali akkaan iftaan borumtii isaammoo akkaan pirootestaantii hin arrabsineef wabiin kiyya maa inni Mali wabii qaba mali na amantu warri protestantii akka amantii sanii narrabsin. Okay, warri protestantii akka na amananiif dirqama muslimaa arrabsuun qaba amantii waan jijjiiradheef. Sheekha na dhaggeeffadhu sirri. An amantii muslimaa keessaan garana dhufe dirqama amantii sana arrabsuun qaba. Ma amantii kamtu akkasitti nama ajajemmoo fandi godhee maallaqatti kafalee yaada kanneefi barreesseetti kannee arrabsi amantii kana jedhee ka erge kun nama amantii sana hin beekne moo gurbaa laa Allahu akbar jechuu hin beekne barreessanii tara dhibba irra deebanii itti himanii akka miimooriitti itti fe'anii amantii nama arrabsiisuun gaafa laalu
Islaamummaan dhugumaan seefiin dhufte. Islaamummaan dhugumaan dirqamaan nama fudhachiifame waan jedhu fudhadhee jechuudha. Ifu waan Hamzaan siin jedhe godhi dhageeffadhume yeroo kannii fi kun jarjaran barbaachisu simachuudhaaf isin jarjaran isin langizee inni bilchaatetti isin wayya sheeka waangelaatiin baa. Andarjaree miti Hamzaa keenya. Ani murtii ammallee mirga qabaa. Ana ko obboleessa isarra guddaatti akka gartee nama kiyyattiin isatti dubbachuu fadha qophatti. Waa takka osoo asirratti murteessine. Sii galee? Boru tanaan barbaada murtii kiyya. Waa takka osoo murteessine waa takka osoo hin jenne. Miki ni jira asir. Miki ni bee. Okay, Slaaween itti himuu barbaade. Aniin akkamitti natti himamaatiin as geebee taa'amsa. Amantiin Pirotestaantii addunyaa kanarratti hin uumamne. Qamadii wajjin biyya kana dhuftee amantiin Pirotestaantii hin jirtu. Si galeemi akka xilaatatti natti himamee guddaddeera. Directly blocking si godha namni irratti godha. Saniin dhaggeeffadhee as ga'e. So, Hamza, Ustaz Hamza, warri ginatti fidaa jira by the way. Yeroo hedduu namoonni godhaa jira. Dhaggeeffadhu wanni sii himu. Hamza, WhatsAppii akkamitti akka hin dalayne godhan? Ustaz Hamza. Ifumarraan install godhi yeroodhaaf. Okay, delay. Dhagee. Sindaga'u murtii sirratti walamu jiraan saase dhagayaan jiru na bira. Sagaleen kiyya ni jira? Yaa. Ammanis sindagaya. Murtiini amantii Islaamaa keessaa yoo bahe maal bu'aa buusaafi ture amantii Muslimaatiif? Homaa bu'aa buusaan turre. Nama tokko dargaggeessa kan miidiyaa hawaasaa irratti beeytan. Murtiini yoo miidiyaa hawaasaa irratti taphachuu fi akka nama tokko jiraachuudha ala wanti inni amantii Muslimaatiif buusaa jire yoo inni deemee sinirraa hir'isu hin jiru. Ati duraanu kaafiraa naan jaamaa olee guyyaa irraa kana guutuu. Murtii annaa jechuutti jiranii. Jecha kufrii si haara yaa murtii annaan jechuutti hin jiranii amata kudhan maal taateeti?